akkuma jedhame isaanis hojii isaanii hojjetu nusi hojuma keenya hojjenna inni kaan hojii dukkanaa hojjeta inni kaan hojii ifaa hojjeta nu hojii ifaa jechuu keenyatti abbaan hojuma isaa hojjetata jenneerra isaanis cunqursaa isaanii ittuma hafuufanii nus qabsoo keenya ittuma hafuufna gara fuulduraatti injifannoon eenyu akka ta'u immoo waggaa kana booda wal arguuf jirra jechuudha. Duraan dursee haala rakkisaa kana keessa hundumaa keessa dabartanii yeroo darbes qabsoo hedduu keessa dabartanii ammas qabsoo keenya utuu booddeetti qabsoo keessan booddeetti osoo hin deebisin namoonni hedduun bakka isaan of gurguranii saba isaanii gurguranii qabsoo keessaa bahanii faallaa saba Oromoo dhaabbatanii Oromootti falmaa wayita isaan jiran keessatti ammallee hamlee kaleessaatiin bilisummaa boruu fuulduratti ilaaltanii qabsoo keessan itti fufuu danda'uu keessaniif baay'een gammadaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa qabsoon keessa dabarree as geenya wal yaadachiisuun barbaachisu qaamaan keessa turre gatii itti baasneetti dhufne waan gara fuulduraa qofa nu eeggatu qofa irratti wanna tokko irratti xiyyeeffanne maree waliin geggeessutu gaariidha jedheetan amanaa sababii kanaaf maal keessa jirra har'a bor immoo maalitti deemnaa kana keessatti maal faatu immoo nu mudachuu danda'u wannoota jedhan tokko qofan kaasuu barbaada. Egaa abdii guddaa qabannaa turre waggaa tokkoof walakkaa yookaan waggaa lama dura gara fuulduraatti sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf sirna abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannu sirna abbaa dinagdee keenyaatti taanu sirna ittiin ofiin of bulchinu sirna walqixxummaadhaan keessa jiraannutu ijaarama. Kanaafis immoo ce'umsa barbaachisu karaa dhaabuma yookaan mootummaa amma jiru kanaan raawwatee filannoo haqa qabeessaa fi dhugaa dimokiraatawaa kan ta'e hundumtuu keessatti walqixxummaadhaan kan keessatti qooda fudhatu gaggeessinee mootummaa uummataan ijaarame yeroo jalqabaatiif ni ijaarra.